rifeensi keessanii gara duubatti sin jala deemuudhaanii formaata barbaadaa kan jirtanii har'a formaata jedhee isiniif qabadhee dhufee akkasuma immoo wanti isin fayyadamtan kun akkuma faayidaa qabu miidhallee qaba. Kanaafiyyuu viidiyoo kana hammalumatti dhaggeeffadhaan affeerra kiyyadha isiniin jedha. Ashamaa harka fuunee hordoftoota kennaa jaalala akkam jirtu nagaa keessanii. Ani nagaa isiniin jechaati haaraa kan dhuftan Nooraa baga nagaa dhuftan manni kan keessanii subscribe, like, share gochuuti hin dagatina isiniin jechaati. Maarree akkuma beekamu jechuudha nuti obboloonni biyya namaa keessa jiraannu biyya nuti keessa jiraannu keessumaa biyyoonni harabaa kun baay'ee ho'uu rifeensa keenyaa fi diina isiniin jedha. Sababni isaayyuu bishaan nuti fayyadamnullee ittiin miiccannullee ashaboo qaba jechuudha. Ashaboon immoo rifeensa fixaatii deema. Akkasuma immoo baay'eellee hino'a warroonni nyaata hojjetanillee yeroo hunda shaashii waan shafanattaniif shaashiin rifeensa keessan duubatti oofaa. Akkasuma immoo mana amantaa musliimaa kan galtan kan isiniif hin eeyyamamu yeroo hundumayyuu shaashii kan godhatan rifeensi keessan kan duubatti isin jala deeme yaaddoo keessa kan jirtanii maaliif rifeensi dubartii tokkoof miidhagina ishiitii ulfina ishiitii isiniin jedha. Dhugaa dubbachuudhaaf ani amma rifeensa kiyyaaf dhimmu wantan qoonqoo kootitti hin nyaanne rifeensi kootitti nama rarrachuudhaaf fidee dhufe bitee itti dangodha jechuudha. Kanaafiyyuu kuni kan hunduma keenya jechuudha. Shamarran namni rifeensa hin jaalatu jedhee hamanu hin jiru jechuudha. Kan gabaabaa kan dheeraa akkuma kanatti haa ta'uyyuu fedhiin nama garagar malee rifeensa isaanii shamarran hedduu jaallattu. Kanaafiyyuu maarree qorichi isiniif qabadhee dhiyaadhe kuni jechuudha. Akkuma faayidaa qabu bu'aallee qaba. Bu'aa isaa akkamii akkaataan itti fayyadama isaa akkamii jechuuti dandeessu. Maarree viidiyoo kana hamma dhumaatti yoo na wajjin taatanii akkaataa isaa isiniif gala isiniin jedha. Hamma dhumaatti na wajjin ta'a kennaan keessa isin jaallatti. Egaa akkuma isiniif kaasee ture in argitu jedheetii yaada jechuudha. Ijoollota baay'eetu keessan na dubbisee ture jechuudha. Rifeensa isaanii bakka fuula isaanii buluutti yaa'ee fuula isaanii buluutti yaa'ee jaldeessa fakkeessaa jira isiniin jira. Kanaafiyyuu haala yoo fayyadaman malee wanti kamiyyuu haala isaatiin fayyadamne taanaan baay'ee miidhaa namarratti gaggeessuu danda'a. Hin bareennatti iyyuu fokkisanii baduutii danda'u isiniin jira. Egaa obboloota koo akkaataa itti fayyadamtanii wanti kun qabatamaadhaan dhugaa rabbii jechuudha. Namni karaa misijiriitiin na dubbisee fuula isaallee suura kaasee maal akka ta'e namni natti hergee hin jira jechuudha. Kanaafiyyuu namoonni hedduun rifeensa keessanitti wantoota garaagaraa yaaltanii dibdanii isinii ta'uu kan diddan jiraachuutii maltu waan ta'eef iyyuu wanti kun eergiraawuziin kun suura isaa kinoo asirra isiniif godheetiin jira waan ta'eef rifeensa seeraan biqilcha jechuudha. Warroonni rifeensi keessan gara duubatti deemee haddi keessan jechuudha qollaatti kan isin hafe qofti bitaatoo fayyadamaa jechuudha. Akkaataa isin itti fayyadamtanis immoo bakka rifeensi keessan akka itti margu barbaaddan rifeensi keessan bakka dura jirurraa jechuudha deemee gara duubatti kaasiin jalaa deeme jechuudha. Bakka uumama isaa jalqaba duraanitti irraa kaastanii seeran jechuudha. Akka wal daddarbee fuula keessanitti illee bakka ta'e illee akka isin hin xunnetti akka sanatti suuta jettanii dibattu isiniin jedha. Wanti kunis immoo hangam yoo fayyadamanii namaaf rifeensa kana biqilchuutii danda'a jechuutii dandeessu jechuudha. Amma ji'a jaatti yoo fayyadamtanii bu'aa isaa hin argitu isiniin jedha. Dhugaa dubbachuudhaan mucayyoon suura ishiinatti argitee turte. Rifeensa ishii kan itti rifeensa bakka hin barbaachifne kaafatanii kireemiin hin jira waan ta'eef iyyuu isaan akka ofirraa kaasuudhaa jirtu natti himte jechuudha. Rifeensa kana immoo fuula keessanirraa isinitti ba'ee akka akkasanitti kaastu yoo ta'e rifeensi bakka ka'e sana deebi'eeti baay'achaa deema waan ta'eef iyyuu kana fuula keessanii wantoonni bakka iddoo hin barbaachifne ijoolleen hedduu isaanii miilli isaanii fuulli isaanii hundumtuu areeda baasanii akka dhiiratti kan deemaa jirantu jiru isiniin jedha obboloonni. Qoricha kana yookiis immoo qibaatii kana kan fayyadamanii kanaafiyyuu namoonni fayyadamuutii barbaadanii rifeensi keessanii kan duubatti isinii deeme qofti jechuudha. Of eeggannoodhaan yeroo dibattanii amma daqiiqaa 20 waan akkasii amma inni isinirratti goggogurratti in eegdu jechuudha. Sana booddee harka keessan immoo jechuudha yeroo dibattanii xumurtanii bakka isin barbaachisu sana bakka dibachuu barbaaddan sana kan barbaaddan illee nyaara keessan
illee dibachuutii dandeessu. Akkasuma immoo rifeensi keessan duubatti kan deeme immoo adda keessan irrallee akka gara fuudhatti xiqqoo gadi isiniif siquu fi dibachuutii dandeessu waan ta'eef of eeggannaadhaan jechuudha dibattanii harka keessan illee saamunaadhaan deebiftanii dhiqachuu qabdu isiniin jira. Kana taasisuudhaan immoo ijoollee arabaa eegdan immoo nyaata isaanii yookiis immoo waan mateetti ijoollee arabaa irratti akka hin buune of eeggannoo taasisaa isiniin jedha. Of eeggannoodhaan yoo fayyadaman malee akkuma bu'aa qabu wanti kamiyyuu miidhaa qabaachuutii danda'a isiniin jedha. Obboloota koo keessumaa warroonni dhiiratillee araba keessa kan jiraatanii rifeensi keessanii kan mul'ate jechuudha sababa ho'aa sababa garaagaraatiin bitaatoo fayyadamaa isiniin jedha. Warri shamarranii garuu fuula keessanii akka jaldeessa isin fakkeessinitti fayyadamaadha. Waan qabatamaa wanta ofii kiyyaa herra ga'ee obboleetti wanta kana fayyadamte fuulli ishii baay'ee tokko jechuudha. Rifeensa magarsee kanan argetu jira. Kanaafillee isinillee akka irraa itti fayyadamtanii akka isinittillee rifeensi kun iddoo hin barbaachisnetti akka hin baanee fi qabadhee isinii dhufee jira isiniin jedha. Obboloota koo yaadni koos keessatti dogoggora yoo ta'e na of kalcha jecha viidiyoo biraatiin hamma walitti deebinutti nagaan naa turaadha. Hedduu isin jaalladha. Subscribe godhaa. Mallattoo alarmii olirra godhaa.